Sili ane dirra khadira dalada dirra dirtu ini suninja la baba gorran di fago benti no doti garwan hamile bi ise sinatu raf kanun de bile kanuma hamile te santon ti kona tikati fakka Gurwan nadaga gurana ni keisa khadira dalada khaduddu keisa osoni ninjanne haro karsa keisa ammallee gammachuu ani warsaaniidha mujallee dhiyeessa gammati akkamitti teessa amma maqaa dhawaa gandaa amasaali ka hundaanuu haali hamilee teessan an maallaqaan murteessa waan nafaa dhaafan isinirraa eeguuniin isin jechuudha. Doktorri cimaan kun bahee isin keessa dhagaa yaalamni isheenii heenuutiisa kaalaan niyyaa ka doddota keessa kakkana harkattan bargoota gameessa horii ittuu nyaatus garaa isaa baqaysee gurbaan fuudhateessa kakkanaa dhaluunne gootumaa gameessa namuu dhagaadha guranaan keessa hay Amanur maseera goota Oromooti gudda maqaan isaati kajuntaa gaqqabe baga dhugaasaati ta'ee nan badhaasu maal lalaaluun isaati. Dhuguma akkasii odeessuun keessaatuun abaluun fakkeessu. Hai ani sulumaan jaa bareessummaan keessa ani harkun kunoo. Gobar goota gameessa Ahmad Abdallah me akkamitti teessa yaa Ahmad Abdallah akkamitti teessa arshiin qusatina nama ofiisa keessa arra eebbaan kunoo eessumaa geggeessa mee hamilee kenna dhiiraa dhalaa keessa kunillee niinagdee jedhanii keessa Amanur maseda dufena badase hamile kennafi maratin bullase dinta kameleda urma bukase dinta kameleda urma bukase hayyu meda be bardo de keisa amalle alammi barnota de beisa ani pindille dalwotu madufe ana keisa gobenti medoti andaloni khoti akka wasimadda ya buleyan khoti Atawal semada boleh untuk ayo. Hai, tak anak makan dah ni je nama berban tiara. Hai, ya amat lagi si Ismailala. Ya abu berban ni nama wani fitagala. Ajaib. Ini ajaib keisi gammachuu narraati. Hundinuu hudufe kashana warraati. Ajaib Rabbi. Manajara fakkaata Abdullah Suraati. Bukkaan yoo kanaa wanta ni bilaasi. Ajaib Rabbi. Kattanaatu bahee boonni isin keessa. Haboo duraanuu gurbaan eegumaan gaggeessa. Abu Gurban Duranu, Esuma, Akasen the Pesa. Lenta Budalama, very fine Jamali, Kala Nia, Ukoi Nalali, Bekan Hindu, Hussein Akali. Lanne dam made Abdullah Sirati Silanu Mando Amalle Filashi Tega Pinsi Hussein Bilashi No Kulita Hamile Hanabi Arto Kogala Hai Muja Ajaib Puji Daramulakati Namala Matira Jews Wandugati Anuma Aniya Marani Bullati Jalman Romoda Jalal Dugati Ulka Asimada Lammi Oromoti Ulka Asimada Lammi Oromoti Betata mi suara Bukana Gumacha
keessahin babaayata kadufeen alaalu maali dhiiroo dubbiin ijumaan alaalu maalis dhiiroo dubbiin ijumaan alaalu Family. Anwar dalate si ho guddise teessee maan alaalta dhugaadhaan dubbise ayyoo haawwaniine tarrabbiin guddise wallaalati maasan barnoota kuffise gurraan na dhagaya gurra naali keeysaa akkasiini ba'e anwaar isin keeysaa akkasiin mul'ate anwaar isin keeysaa ajaa'iba guddi kulleensa anniyya mee hamilee kennaaf xiqqaa guddaan biyya ajaa'iba ajaa'iba hamilee naaf inni xiqqaa guddaan biyya ajaa'iba guddi laalaa manguddoota yaa obboleeyyan koo nu cufaa dhaloota abshiruu alagaaniloota biyyatti abboomuu barnootaan da'ata taatus bilisummaa yoomitti fagaata har'a gagaan keenya cufaawwan dhageenya haa taatu bittitoo hundaanuu nageenya haa taatu bittitoo hundaanuu nageenya abbaan hin simattu harkaleen hangaaytu as keessatti biyya guddaadha milkooftu bori ijoolleeteeti marroon siif hin galtu silaa ol kaatee kan natti jarjartu harka silaa kaatee natti ol jarjartu qeeroodhaa fi qarrees tokkollee waan garree je'een dubbadhe qeeroon himaan harke qarree ani waasin garree maa akkatti teessa tododdota keessa ani maqaa keetiin doktora odeessa ani maqaa keetiin doktora odeessa. Boonni cimaan kun ogeessa fayyaati maqaa isaa baruu feetaniif anwaar saaniiti kataa'een alaalu qaaniin gamasaati mee hamilee kenna kadhiiraa dhalaati mee hamilee kenna kadhiiraa dhalaati siyaaseenaa hayyoota lammii oromoota alagaan nu bulcha ammaan dura qooda arra nun bulchitu nu walii haduuda goonni oromoodha raayyaatu barooda hin sodaatin hima amma dilbilloota abshiru lammii tooni moota abshiru lammii tooni moota kalee kaan nu qalee arra baqateetu kunoo biyya galee amma lama gahay numaqa mammoota hin harkattu kunoo raayyaan kiyya goota jabaadu aalamni amma dirgin goota jabaadu aalamni amma dirgin goota takkaa waan harkanne nama kanaa gaarii ajaa'iba qaba bara waan saanii ajaa'iba qaba bara anwaar saanii isin keessaale yaada hojjetame jeeti hayyuu meeqaaf bahe kan biyya bulchuuti barnoota jabaatuun tokkoffaan si taati hamileen teetani niin qaba goddaati hamileen teetani niin qaba goddaati nama lammii qabu eebba wal gaggeessa lammii oromoodha gurraan na dhageessa maali gootaa teessa goo afaan jaldeessa amma dhaqxee teessa maqanaa nu feeti fooqii qallaa keessa amma dhaqxee teessa fooqii qallaa keessa hamileedhaan dhabe walli irraan ture amma na dubbadhuuf kunis garaan mure amma na dubbadhuuf kunis garaan mure ajaa'iba rabbi eessuma anwaar Amar Rashid mamataan ammaan si dhiheessa kanamaa hinaafta ansumaan dhiheessa maa kana hinaafta ansumaan dhiheessa habaa fi agaateen barasuma keessa ajaa'iba rabbi yaa goota gameessa hayyuu beeku silaahu barnoota gaggeessa barnoota jabaadhaa an kanaan odeessa barnoota jabaadhaa an kanaan odeessa warri keenya hedduu hanin beeku keessa kaabettu nuti maqaa siin barreessa abshiruu ammaan sii qalleessa abshiruu ammaan sii qalleessa asumattiin dhaabame ittiin isiniif ifaa gaafiidhaan dhiheessa maali na gaafattan kulluun dargaggeessaa milkaawi
ayyaanaas tole carraan kee guddaadha bakka gaarii geessa carraan kee guddaadha bakka gaarii geessa. Hamilee. Asumarrattiin dhaabaa asumarratti isinii dhaabaa na duubaanis hedduu niin dabarfadhe juu dhaabbata bakkaatti hayyee